cubbuuko yoon waaqayyo dhiyeesse waaqayyo isi mataa hin jaallata jedhaniitu inaasa'u hin gaafatu turan. Aarsaan sababii cubbuu isa kam waaqayyo isa kam namarraa barbaada namnis isa kam fudhatee fuula waaqayyo irratti dhiyaachuu qaba isa jedhu gaaffiin akkasii har'as jira. Waldaa kiristaanaa keessa jira. Namni dhuunfaan kana baatee deema. Bakkee irra kun jira. Namni fuula waaqayyo irratti maal fudhadhee namni haadha kan jiru. Haleluuyaa. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Mikiyaas gaafa isaanii deebisu akkas jedha. Wanti isin fudhachuun isiniif ta'u wanta waaqayyo irratti isin dhiyeessuun isin irra jiraatu waa tokkodha jedhe. Kanas immoo waaqayyo isinitti miira yaa namaa jedheetu waaqayyo irratti qajeelaa ta'utu fudhatamaa jedhe. Ameen. Haleluuyaa. Isin qajeelota. Nan dogoggore isin qajeelota. Yesuus Kiristoositti warri amanan. Yesuus Kiristoosirraa warri baran. Yesuus Kiristoositti warri of kennan. Isaan qajeelota sagalee waaqayyoo. Inni biraan immoo gaarummaa jaallachuu barbaada waaqayyoodha. Waaqayyo garaa gaarii ta'e jaallateedha. Waaqayyo maal jaallata? Garaa qajeelaa, garaa gaarii. Waaqayyo hin jaallata. Aarsaan akka itti dhiyaatus waaqayyoon gammachiisedha. Namni garaa isaa keessa qajeelummaa utuu hin qabaatin, gaarummaa utuu hin qabaatin, waaqayyoof yoo mucaa isaa dhiyeesse aarsaa godhee waaqayyoof akka laboota kunuutan keessaa yaa'utti dhadhaa ijarsaa yoo dhangalaase waaqayyo isa kanan barbaadu. Waaqayyo baraka bu'aaraatti kan inni namarraa barbaadu gaarummaadha. Haleluuyaa. Inni biraan qajeelummaadha. Mikiyaas akkas jedhee deebise qajeelummaan milkaa'immaan akkasuma immoo gaarummaan isin biraa hin dhabamin malee waaqayyo isa kana isinirraa barbaada. Inni immoo kaffaltiin barbaadeedha. Amma utuu dhadhaa ijarsaa akka laboota kuma kudhan keessaa yaa'utti dhangalaasaa jedhanii hin qabnu iyyuu nuun ta'u iyyuu namoota mijateef nama lama yookiin sadii ta'a. Waaqayyo isa kana hambisee anaaf isiniin gatii keenya guddaa godhee karaa Yesuus Kiristoosiin qajeelummaan keenya mirkaneesse. Haleluuyaa. Maatiyos boqonnaa 5:6 kaafnee yoo ilaalle sagalee waaqayyo akkas jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barumsa karaa irratti yeroo ol ba'ee kadhannaa kadhatu gaaffiin garaa garaa gaafa isaa dhiyaatu akkas jedhe. Maatiyos boqonnaa 5 kaafnee immoo 10 ilaaluu dandeenya. Waa'ee qajeelummaa, gaarummaa, amala namni gochuu qabu waaqayyos kan jaallatuuf kan simatu hedheetu achirratti warri waan qajeelaa akka midhaanii beelaan akka bishaanii dheebotan gammadaniidha. Haleluuyaa. Warri waan qajeelaa akka midhaanii kan beelaan akka bishaaniis immoo kan dheebotan isaan gammadan. Har'a gammaduun kan isaaf malu yoo jiraate qajeelummaa kan akka bishaanii dheebotu, qajeelummaa kan akka midhaaniitti beela'u gooftaan Yesuus akkas jedhe gaa iddoo kanatti isaan geessifachuudhaaf jiru. Haleluuyaa. Inni biraan immoo warri namaaf oona gammadaniidha. Kan waaqayyo barbaadu namaaf oowuudha. Kan nuyi waaqayyo irraa baruu nurra jiraatus namaaf oowuudha. Waliif oowuudha. Gooftaan Yesuus biyya lafaa kanarraa kan inni dhufeef iccitiin biraa hin jiru. Jaalaladha. Namaaf oowuudha. Nama barbaaduudha. Yesuus Kiristoos aarsaan ni kaffale isa kanaaf. Roomee boqonnaa 8 keessatti dhannee yoo ilaalle Yesuus Kiristoos iccitii inni nama foonii ta'ee biyya lafaa kana dhufe inni guddaan gaarummaa agarsiisuudha. Abboomamu ergama abbaa nam ofiisa gatii kaffalee nama oolchuudha waan murteessee darbee biyya lafaa kanatti. Kan inni nu barsiises immoo isa kanadha. Ijoollonni koo anarraa bara kan inni jedhes isa kanadha. Kan nuti gochuu qabnu garaa qajeelaadha. Waaqayyoon duratti dhiyaachuu isa kanas dheebochuu namaaf immoo dabalata ho'uudha. Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 34 kaafne yoo ilaalle sagalee waaqayyoo akkas jedha. Abboommota 10 jiran kana keessaa yaa gooftaa isa kamtu caalmaa guddaadha, isa kam dursinu, isa kam lammaffaa godhu, isa kam immoo 10ffaa godhu jedhanii gooftaa gaafannaani gooftaan akkasitti hin jedhe. Hin dogoggorina.
Abboomin kurnan kun iddoo lamatti qoodamu. Inni tokkoffaan garaa kee guutuu, yaada kee guutuu, qalbii kee guutuu Waaqayyoon Waaqa kee jaalladhu kan jedhu. Haleluuyaa. Garaa keenya guutuu, qalbii keenya guutuu Waaqayyoon jaallachuudha. Malee isa tokko lammaffaa goonee isa tokko shanaffaa goonee duraa duuba isaa eeguu keenya caaluma jaalalaan yoo gudunfine gaarummaan isaa isa kanadha. Inni lammaffaan immoo nama akka mataa keetiitti utuu 0.1 ofirra hin caalchisin akkuma ati beeloftu inni biraas hin beelaa waan ta'eef akkuma ati dheebottu inni biraas hin dheebota waan ta'eef ofii kee irra caalchiftee nama biraa ofii kee caalchiftee jaallattee nama biraa gadi hin buusin wal qixxeessii jaalladhu. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Namni nama jaallatu irratti hamaa hin jiru. Namni nama jaallatu hin hatu. Namni nama jaallatu hin eechu. Namni nama jaallatu waan Waaqayyo godhe jedhe gaarummaa shaakala. Qaayiniin kan balleesse aarsaa inni Waaqayyoof dhiyeesse waan simatameef inni kun immoo hinaaffaan isa qabe. Waan hinaaffaan isa qabeef immoo halkanii guyyaa karaa ittiin dhiiga obboleessa isaa dhangalaasu shaakala. Waaqayyo waan namaa nurraa cabsu.